Waan tokko hojjechuu yommuu barbaaddan sammuun keessan tura amma miti. Booda ni hojjettu. Boruu ni qaqqaba kan isiniin jedhu yoo ta'e piroogiraamicha keessa jirtu jechuudha. Piroogiraamiin maalidha jettanii yoo gaafattan dhalachuu keessanii jalqabee hanga ammaatti niwurooloojikaal sarkiiwutii sammuu keessan keessa naanna'udha. Niwurooloojikaal sarkiiwutii jechuun sammuu keenya keessatti wadaroo ergaawwan dabarsudha. Kanaaf wadaroo sana keessatti wantoonni fe'aman wantoonni baay'een jiru. Dhalli namaa waggaa tokko hanga waggaa 8ffaasaatti yeroo sabkoonsheesiin maayindii isaa itti guddatudha. Waggaa 8 hanga waggaa 12tti garuu kiriitikaal maayindiin ni dhufa. Kutaan sammuu keenyaa wantoota madaalu guddachuu jalqabaa jechuudha. Ijoollee yoo qabaattan yeroo baay'ee ijoolleen umurii kana keessa jiran gaaffii gaafachuu ni jalqabu. Waan ta'ee isaan immoo ajajjan maaliif jechuu jalqabu. Kun kan agarsiisu kiriitikaal maayindiin ijoollee guddachaa jiraachuu isaati. Sana booda immoo waggaa 12 hanga waggaa 19tti konshees maayindii yookaan immoo sammuun keenya dammaqaa ta'aa dhufa. Sammuu keenya dammaqaa keessattuu maaltu jira yoo naan jettan eeyyamamaa ta'uu, fedha, kaayyuu fi wantoota kana fakkaatan. Kutaawwan sammuu keenyaa 3 amma sirriitti yoo hubanne kutaa sammuu keenyaa isa kamiin jireenya kan gaggeessaa deemnu jennee gaafachuu qabna. Deebiin gaaffii kanaas sabkonshees maayindii keenya yookaan immoo qalbeeffannaa sammuu keenyaa isa dhokataa ta'edha. Kana jechuunis hanga umurii keessan waggaa 8tti sammuu keessan keessatti wantoonni fe'aman hanga ammaatti isin to'achaa jiru jechuudha. Kanaafidha waan tokko raawwachuu yommuu barbaaddan sammuun keessan turaa booda qaqqaba yookaan immoo bornii qaqqaba kan isiniin jedhu. Isin yeroo sanatti dammaqaa miti. Piroogiraamii isinitti fe'amedha kan tarkaanfachiisaa jirtan. Sammuu keessan akkuma kompiitaraatti yaadaa. Piroogiraamii tokko bantanii yoo deemtan piroogiraamiin sun hanga isin hin cufnetti hin cufamu. Sammuun keessanis akkuma kompiitaraadha. Isin yeroo sanatti dammaqaa taatanii tarkaanfachaa hin jirtan yoo ta'e piroogiraamii keessa jirtu. Waan tokkoof xiyyeeffannoo kennuu jechuun ammaan jiraachaa jirtu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo kennuun aartii tokkodha. Amma fakkeenyaaf nama tokko faana teessanii odeessaa jirtu haa jennu. Namni sun homaa xiyyeeffannoo isiniif kennaa hin jiru. Hubachuu dandeessu miti nama xiyyeeffannoo isiniif kennuu fi hin kennine adda baastanii beektu. Sammuun keenyas nuti xiyyeeffannoo yommuu kennuu dhiisnu piroogiraamii mataasaa taphachiisuu jalqaba. Nuti kan uumamne fakkaattii uumaatiin. Kanaaf uumaan immoo nuyi fi dachee kanaan yaada isaatiin qofa nu uumeera. Nutis jireenya mataa keenya akka uumnu godheetu nu uume. Kun maal jechuudha yoo jettan ammaan jiraachaa yoo deemne jireenya keenyaan uumaa jirra. Jireenya keenya fuulduraaf kaartaa diriirsaa jirra jechuudha. Sammuun hunda keenya guyyaatti sadarkaawwan 4 ni darba. Sadarkaawwan sammuu keenyaa kunniinis aalfaa, beetaa, teettaa fi deettaa jedhamu. Sammuun keenya inni dammaqaan yookaan immoo konshees maayindiin keenya deemsi waan tokko ittiin baratu deemsa kalaqaa jedhama. Jechuunis amma fakkeenyaaf kitaaba dubbisuu yoo feetan kaastanii dubbistanii konshees maayindii keessa taa'a. Sabkonshees maayindiin keenya yookaan immoo dammaqinni keenya inni dhokataan garuu karaan inni wantoota ittiin baratu addadha. Habit process karaa jedhamuuni. Sabkonshees maayindii keenya yookaan immoo dammaqina keenya isa dhokataa keessa wantootaan kan hambisuu qabnu. Kana jechuunis waan tokko irra deddeebii baay'eedhaan gochuu qabnaa jechuudha. Maal akka ta'uuf piroogiraamii keenya keessatti akka hafuuf. Konshees maayindii keenya karaa lamaan process gochuu dandeenya. Karaan inni tokko umurii keenya waggaa 1 hanga waggaa 7tti yeroo nuti dabarsinudha. Kanaaf yeroo sanatti sammuun keenya isteetii teettaa jedhamurra tura. Isteetiin kun immoo maqaa isaa biraatiin maal jedhama? Hypnosis state jedhama. Maaliif? Isteetii ofii keenya piroogiraamitti goonu waan ta'eef. Kanaaf yeroo kamittuu nuti isteetii teettaarra yommuu taanu wantoonni gara sabkonshees maayindii keenya yookaan gara dammaqina keenya isa dhokataatti fe'amaa jiru. Kanaaf teettaa isteetiin ni jedhamu daa'imman irratti qofa jira yoo ta'e hamma akkamittiin irree kanan piroogiraam godhu jechaa jirtu ta'a. Deebiin isaas maal isinitti fakkaata? Dhalli namaa guyyaatti yeroo 2 isteetii teettaa kana keessa darba. Jechuunis sadarkaa raafama gadi aanaa ta'e keessa yookaan immoo gara sadarkaa wantoota dammaqinaan sammuu keenyatti itti feenuu irratti yeroo 2 ni darba. Kana jechuun maal jechuudha? Sammuun keenya guyyaatti yeroo 2 yeroo sanatti wantoota sammuu keenya keessa jiran fe'uuf qophaa'aadha jechuudha. Tole, sammuun koo yeroo kamittidha teettaa isteetii keessa kan taa'u yoo jettan immoo akkuma sile waliin jenne vibrational frequencyawwan 4 jiru. Alfaa, beetaa, teettaa fi deeltaa. Isin yeroo raftan sammuun keessan lowest vibrational frequency irra jira. Kana jechuunis sadarkaa raafama isa gadi aanaa jedhamu irra jira jechuudha. Sadarkaan raafamaa kun deeltaa jedhama. Akkuma ka'aa dhuftanii garuu guutummaatti hirriba keessan keessaa osoo hin dammaqin walakkaan sammuu keessanii hirriba keessa osoo jiru walakkaan sammuu keessan immoo wanta sirrii dhageeffachaa yeroo jiraatutti isteetii teettaa keessa jirtu jechuudha. Hirriba baay'ee gadi fagoo jedhamu keessaa baatanii gara dammaqinaatti osoo deemaa jirtanii vibrational frequency'n sun ol jedhaa deema.
garuu sadarkaa isteetii alfaatti qaqqabuutti miti. Gidduutti bakki taate jirti. Bakki raafamaa sunis teettaa isteet jedhamti. Bakka sanatti wanta fedhe gara gurra keessanitti dhagahaa deemee dammaqina keessan isa dhokataatti seena. Achiinis suuta suutaan dammaqaa yeroo dhuftan immoo sadarkaan raafamaa isaa ammas ol jedhaa deemeetu alfaarra taatu. Alfaan dammaqina sammuu tasgabbaa'aa ta'e jechuudha. Yeroo kanatti isin uffata uffachaa jirtu, dhiqachaa jirtu, ganama keessan akkuma nama kaanii raawwachaa jirtu. Deemsa ganamaa keessan erga fixxanii booda isteetiin jiru garuu beettaa isteet jedhama. Yeroo kanatti dammaqinni sammuu keessanii guutummaan guutitti hojiirra jira. Yoo ariifattanis yoo ariifachuu baattanis sammuu keessan kan jiru beettaa isteetii keessadha. Achiinis beettaa isteetii keessa guyyaa keessan dabarsitanii mana keessan galgala yommuu deebitan sammuun keessan boqochaa dhufa jechuudha. Kanaaf raafamni sammuu keessanii gadi bu'aa dhufa. Yeroo sanatti isteetii maalirra jira yoo jettan alfaa isteetii irra jirtu jechuudha. Sammuun keessan guutuun tasgabbiin itti dhaga'ama. Sana boodas sa'aatiin hirribaa keessan dhufe siree keessan irra erga baatanii boodaa fi hirribni keessan ija keessan irratti yommuu isinitti dhaga'amu ammas alfaa isteetii irraa buutanii teettaa isteetii irra jirtu. Achiinoo guutummaan guutuutti hirribni erga isin fudhatee booda deebitanii deeltaa irra jirtu. Amma vaayibireeshinaal firiikwensiin keessan yookaan immoo raafamni sammuu keessanii sadarkaa gadi aanaa jedhamurra. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha yoo jettan dammaqina sammuu keessanii gara deeltaa isteetii imala gootan irratti teettaa isteetii ni ceetu. Silammoo waa'ee teettaa maal ture kan waliin jenne. Teettaa isteetiin isteetii dammaqinni sammuu keenyaa inni dhokataan piroogiraamitti godhamudha waliin hin jenne. Kanaaf sammuu keessan yeroo lama piroogiraam kan gootan. Al tokko ganama yommuu kaatanii fi halkan immoo hirribni keessan yommuu dhufuuf jedhu. Tole, amma iccitii isa ijoo isiniif qooduufan. Akka fakkeenyaatti haa qabannuuti amma isin qabeenya kuufachuu barbaaddu. Kanaaf ganama kaatanii yaada keessanii miira sana fiduuf ni yaaltu. Garuu miiricha fiduudhaaf isinitti ulfaachaa yoo deemu halkan isteetii teettaa ce'uu keessaniin dur miira isaa ilaaluurra gurra keessan fayyadamtanii sabkonshees maayindii keessan yookaan immoo dammaqina sammuu keessan isa dhokataa piroogiraam gochuu dandeessu. Halkan siree keessan irra taatanii hirribni isin fudhachuuf yommuu jedhu bilbila keessan irratti sagaleen banuu qabdan tokko jira. Sagaleen sunis maal isinitti fakkaate? Sagalee waraabamaa sin wanta ta'uu barbaaddan qabate ta'uu qaba. Kanaaf amma sin fakkeenyaaf sooressa ta'uu barbaaddu haa jennu. Bilbila keessanis fudhattanii sagalee keessan waraabuu jalqabdu. Sagalee keessan yommuu waraabdan wanta ta'uu barbaaddan odeessaa jechuudha. Kanaaf maal jettanii waraabdu? Ani sooressa ta'uu nan barbaadu osoo hin taane ani sooressadha. Akkuma amma sooressa taatanii gootanii waraabdu. Fakkeenyaaf ani sooressadha. Doolaarri miliyoona baay'ee akkaawuntii koo keessa taa'eera. Waraabbiiwwan akkanaa waraabdaniitu eerfoonii keessaniin bantaniitu isin hirriba keessan ni raftu. Kanaaf alfaa isteetii irra osoo jirtanii gurra keessan irra wanta sana gootanii haa jennu. Waraabbiin sagalichaa irra deddeebi'ee yeroo itti dhaga'amutti isin alfaa isteetii irraa suuta jechaa hirribni isin fudhachaa gara deeltaa isteetii yommuu ceetanitti teettaa isteetii ni ceetu. Kana jechuun maal jechuudha? Waraabbiin sagalee sun deemee dammaqina sammuu keessan isa dhokataatti seeneera. Kanaaf isin yeroo raftan dammaqinni keessan inni dhokataan waan hojjetaa jiruuf wanti sun dhugumaan kan ta'edha kan fakkaatu. Ganamas ni kaatu. Ilaalcha yaadaa keessan yommuu itti dabaltan immoo ilaalcha yaadaa keessaniin miira argattan ida'uu waraabbii halkan dhaggeeffattan qabxii isin barbaaddan akka argattaniif isin gargaara. Kanaaf halkan maalirra jirtu jechuudha? Salpha hippoonasisii irra jirtu yookaan immoo piroogiraamii fe'aa jirtu. Yeroo rafuuf jettan dhumarratti wanti ilaaltanii fi wanti dhageessan sabkonshees maayindii keessan keessa taa'a. Kanaafis gara siree keessanitti yeroo seenuuf jettan miidiyaalee hawaasaa hordofuu keessan dhaabaa. Wanti isin hin barbaanne jireenya keessan keessa akka uumamu yoo hin barbaaddan ta'e adaraa keessan halkan keessan haalaan fayyadamaa. Saayintistii, leekchararii fi baayoloojistii Dr. Biraas Liiftan barumsa isaa nuuf hireera. Anis haala kanaan isiniif dhiyeesseera. Viidiyoo har'aa yoo jaalattan viidiyoowwan iskiriinii irratti argitan kiliik gochuudhaan viidiyoowwan biroo akkanaa ilaaluu dandeessu. Galatoomaa, nagaatti.